Hi, kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Oromoo Book Sagalee Kitaabaa. Duraan dursee gara YouTube channel keenyaatti baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Egaan siriyeesiin keenya akkuma itti fufetti jira. Namoota siriyeesii keenya hin beekne viidiyoowwan kanaan dura YouTube channel Oromoo Book Sagalee Kitaabaa irratti gadhiifaman keessa galtanii ilaaluu dandeessu. Namoota hin beekneef garuu xiqqoo ishiin hintii isiniif kennaati. Websaayitii Oromoo Book Sagalee Kitaabaa irra kitaabota garaagaraatu jira. Kitaabota sana dabareedhaan akka fuunee qabiyyee kitaaba sanaa, maalummaa barreessaa sanaa, barreessaan kitaaba sanaa eenyu akka ta'e, gulaaltonni eenyu akka ta'anii fi yaada keenya akkasumas immoo 10 keessaatii reet goona. Yaada keessanis immoo gama koomentiidhaan fudhanna jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessan dhuma viidiyoo kana irratti yaada keessan koomentii irratti nu kaa'aa fi viidiyoo har'aa immoo laayikiidhaan jalqabnu. Kan isin waliin turu immoo ana beekaadha. Har'a immoo dabareen kan barreessaa kitaabaa Obsii Filee fi Baqqala Lataadhaan kitaaba barraa'ee kitaaba Qaalii. Egaan kitaabni Qaalii kan inni barraa'e bara 2020 akka lakkoofsa biyya alaatti yeroo ta'u barreessonni kitaaba kanaas immoo namoota lamadha. Isaanis Baqqala Lataa fi Obsii Filee jedhamu. Egaan bilbilee kanan qunnamuu danda'e Obsii Fileedha waan ta'eef waa'ee Obsii Filee wanta xiqqoon isinitti hima. Obsii Fileen hojiin dhuunfaa isaa gaazexeessummaa yeroo ta'u muuxannoo waggaa 8 kan qabudha. Waggaa 6 kana reediyoo irra kan hojjete yeroo ta'u waggaa 2 immoo gaazexeessummaa gama bohaartii miidiyaa OBN keessadha akka inni hojjetu kan natti hime. Kanaafiyyuu Obsii Fileen kitaaba barreessuu irra darbee aartii Oromoo irratti nama shoora olaanaa taphachaa jirudha jechuudha. Egaan gara kitaabichaatti haa deebinuuti. Qabiyyeen kitaabichaa yookaan immoo gosni barreeffama kana seenaadha. Seenaa gootota Oromoo jechuunis aartistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti lubbuun isaanii darbee qabsoo Oromoo irratti namoota shoora olaanaa taphachaa turan gama aartiitiin wareegama isaan kaffalan bu'aa bahii jireenya isaanii maaliif akkamittiin akka isaan ajjeefaman yoom akka isaan ajjeefaman akka just listii histiriittidha kan inni katabee jiru. Walumaa galatti gootota Oromoo gootota artistii Oromoo 4 of jalatti qabatee jira. Isaan keessaas immoo artistoota kanneen akka Daadhii Galaan, Usmaayyoo Musaa, Hacaaluu Hundeessaa fi Eebbisaa Addunyaan keessatti argamu. Egaan seenaa tokkoon isaanii gadi fageenyaan bu'aa bahii isaan jireenya isaanii keessatti argan akkamittiin akka isaan wareegamuu danda'an waan isaan kafalan hundumasaa haala ajaa'ibaanidha kan inni barreessee jiru jechuudha. Egaan websaayitii Oromoo Book Sagalee Kitaabaa irratti immoo gara sagaleetti kan isiniif jijjiire barreessaadhuma kitaaba kana Obsii Fileedha. Mudannoo yeroo inni gara sagaleetti jijjiiruu akkan gaafadhee fi akka inni natti himetti yoo ta'e baay'ee dhamaatii kan qabuu fi si'a 3 fi 4 ol akka itti fudhate natti himeera. Kana malees immoo kan isaan fayyadaman Creative Cloud Adobe C6 jedhee natti himeera. Kana immoo namoota hin beekneef imeejii isaa kun iddoo kanan isiniif kaa'ati. Basically Adobe Creative Cloud Audition C6 jechuun miidiyaaleen akka addunyaatti baay'ee beekamoon softweerii isaan fayyadamanidha sagalee isaanii mix gochuuf yookaan immoo ittiin waraabuuf jechuudha. Isaanidha kan inni hojjetame gama kwaalitiitiin kitaaba Oromoo Book Sagalee Kitaabaa irra jiran keessaatii baay'ee kwaalitii olaanaa kan qabudha. Kanaafiyyuu galaatii dhaggeeffadhaa. Kwaalitii isaas immoo 10 keessaatii miika akka kennitaniif koomentii jalatti nu barreessaa. Egaan gulaalaan kitaaba kanaa immoo Abbabaa Magraa jedhama. Egaan barreessaa kitaabaa Obsii Filee yaada isaa waa'ee Oromoo Book irratti gaafannaan akkana jechuudhaan naaf deebiseera. Jaalalan aartii Oromoodhaaf qaburraatii kan ka'e wanta kana CEO Oromoo Bookiin baay'ee push godheenidha kan inni waraabsisee jedheera. Kana malees immoo dhamaatii hedduu kan fudhate yeroo ta'u hojii mootummaa akkaan hojjedhe galgalan gara sagaleetti jijjiiruu danda'ee jedheera. Walumaa galatti Oromoo Book dhaloota Oromoo dhufuuf galaa kaa'udha jedheen amanaa jechuudhaan yaada Oromoo Bookiif qabu nuuf kenneera. Isinis yaada Oromoo Bookiif qabdan koomentii irratti nu barreessu akka hin daganne. Egaan dhuma irratti immoo kan irraanfatamuu hin qabne barreessaan kitaabaa Obsii Filee gaazexeessummaa irra darbee kitaaba barreessuu irra darbee immoo kitaabota garaagaraa naannoo 3 gulaaluusaa naaf eereera. Fi gara fuulduraattis immoo seenaan goota Oromoo jabduu tokko hojjetamaa akka jiruu fi dhaggeeffattoota isaa maraaf akka si'aayinaan eegan isiniif eereera. Fi kitaabicha immoo deemtanii otoo hin dhaggeeffatiin dura tireelarii yookaan immoo qabiyyee isaa amma murtaa'anii barbaadna yoo jettanii Obsii Fileedhaan gaafadhee seenaa gootota Oromoo 4 kana keessaati kan siin baay'ee si onnachiisuu fi kan ati iddoo guddaa laattuuf isa kamidha jennaan. Ani hunduma isaaniif iddoo guddaa laadha. Hunduma isaaniif walqixan jaalladha. Garuu osoo dirqama natti ta'e seenaa Hacaaluu Hundeessaa yeroon barreessu baay'ee na onnachiiseera naan jedheera. Kanaafiyyuu seenaa Hacaaluu Hundeessaa kitaaba Qaalii irraatii fudhatame
xiqqoo yoo baay'ate daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 chaaptarii dhuma sana keessaatti deemnetti tole isiniifan kaa'a dhaggeeffadhaatii immoo walitti deebina. Caaluutu du'a oola tureyyuu. Gaafan jalqaba muuziqaa hojjechuuf gara Shaggar dhufe jalqaba Haacaaluu biran qubadhe. Homaa tokko qarshiin qabun ture. Kan istiidiyoo hiriyoota keenyatu nuuf kaffale. Waan nyaadhus hin qabun ture. Yeroo kana Haacaaluun galoo waan nyaattu hin qabdu. Hamma waan nyaattu argattutti ana waliin deemi. Waan nyaadhe nyaadhu naan jedhee bakka deemu hundayyuu na fuudhee deema ture. Haacaaluun takkaa ofiif jiraatee hin beeku. Guyyaa tokko Naqamte deemnee konsartii hojjennee inni Finfinneedhaa waan hojii qabuuf halkan walakkaa Naqamteedhaa kaan. Gaafa saatiin 8 ga'u Gudar geenye. Boodarra osoo oofuu hirribni isa qabnaan galoo ka'e teessoo gara duubaatti darbi. Iji lafa naaf argaa hin jiruu jedhe. Maaliif jennaan yoo mallee akka tasaa hallayyaa buune ati ni haftaa naan jedhe. Guyyaa tokko immoo an naannoo kiiloo 4 jiraadha ture. Haacaaluun ammoo gaafas Aggaaroo deemee ture. Ani immoo mi'a naa dhufutu jiraa jedheen biraa hafe. Aggaaroodhaa akkuma hojii xumureen inni naaf bilbilaan na dhukkube jedheen itti hime. Kana booda afachuu siifan bilbilaa naan jedheeti halkan san deemaa ture. Halkan keessaa sa'aatii 9tti mana ko dhufe. Manaa na fuudhee mana yaalaa na geesse. Kanaaf inni hin duune anatu du'e malee. Egaan kitaabicha dhaggeeffatanii erga dhaggeeffatanii booda immoo deemtanii ilaaluudhaaf akka jarjartan abdii guddaan qaba. Egaan amma yoonaatti kan isin waliin ture ana beekaadha. Torbee dhufutti immoo kitaaba gara biraa fuunee irratti yaada keenya amma kenninutti torbeetti torbee gaarii isiniif haa ta'u.